Sararri diimannoo lafti samii fi galaanni sagalee abiddaa dhagahuuf gurra isaanii ol qabaniiru. Fiyuuziin ibsamuun galaanonni dooniiwwan sibiilota hamaa baatan sochoosuun samiin immoo urgaa baarudaa tufuuf qophaa'eera. Qarqara galaana Istireet oof Hormuuz irraa kaasee haga daangaa kaaba Israa'el raafamaa jirutti addunyaan bakka duubatti deebi'uu hin dandeenye irra geesseetti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp doonii waraanaa gara gammoojjii abiddaatti yeroo ergan Koreen eegdota warraaqsaa Iraan mataa misaayilaa sodaachisaa ta'e hiikuun dhukaasaaf qopheesseera. Addunyaan guutuutti lafti boottii waraanaa leellisuun neetoo fi Raashiyaa jalatti raafamuuf dirqamteetti. Hizbullaan ammoo samii Israa'el gara obomboleettii diroonitti jijjiireera. Har'a utubaaleen nagaa addunyaa ulfaatina sibiilaa fi dorgommii aangoo jalatti yeroo caccaban lafti raafamuu jalqabeera. Bishaan cuquliisa galoo galaana Pershiyaa irraa kaasee haga qarqara galaana Baaltik qorraan qabbanaa'etti humnoonni gurguddoon addunyaa haasaa dhiisuun qawwee isaanii fe'uu jalqabaniiru. Istireet oof Hormuuz kana booda karra bishaanii osoo hin taane fiyuuzii abidda hamaa qabsiisu ta'eera. Meejor Jeneraal Alii Abdollaahi ajajaan harka sibiilaa Iraan Kaatam Alnaabiyaa labsii daldalaa addunyaa dhorke baaseera. Nageenyi bishaan kanaa kan Iraan qofa jechuun jeneraalichi sagalee cimaa aariin guutame dhageessiseera. Waraana Ameerikaa baandota galaanaa fi saamtota galaanaa jechuun moggaaseera. Dooniin kamiyyuu kan daldalaas ta'e kan waraanaa hayyama Iraan malee gara Hormuuz seentu awwaalcha bishaan jalaa ta'uun mataa ishee akka filattu akeekkachiiseera. Dubbiin jeneraalichaa Ameerikaanotaa fi deeggartoota isaaniif ergaa cimaa dabarseera. Sabni keenya sibiila keessanii sodaatu jechuun yoo nageenya bishaan keenyaa booressitan deebii nama gaabbisiisuuf kan kitaabota seenaa mo'amuu keessatti barreeffamu isinii kennina jedheera. Gama biraatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa kana tuffachuun ganamaarraa bilisummaa piroojeektii jedhan eegalaniiru. Pireezidaantichi leenci bosona keessa deemuuf hoolarraa hayyaman gaafatu jedheera. Yeroo kana humni galaanaa Ameerikaa bishaan keessa socho'uun addunyaan immoo eenyutu dursee dhukaasa kan jedhu eeguuf dirqamteetti. Addunyaan bishaan pilaaneetii kanarraa balaa guddaa qabu irratti aduu yeroo baatu hafuura ishee qabatteetti. Har'a caamsaa 4 bara 2026 Ameerikaan piroojeektii Iraan waliin gara waraanatti galchuu irra deebinee galteetti. Tarkaanfii gabaa addunyaa keessa dambalii rifaa isaa ergeen pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana guddaa gara Istireet oof Hormuuzitti ajajaniiru. Ergamni kun dooniiwwan godoo bishaanii kana keessatti qabaman baraaruuf akka ta'e ibsuun humni waraanaa USA guyyaa har'aa kaasee dooniiwwan daldalaa waliin deemuun humnoota Iraan irraa akka ittisu ajajameera. Pireezidaantichi akeekkachiisa kallattiin Teheraan irraa kenname fudhatama dhabsiisaniiru. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan mee yaalatti wal agarra jedheera. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gara Istireet oof Hormuuzitti yoo dhiyaatan gara gadi fagootti dhidhimsuuf akka qophaa'e ifatti akeekkachiiseera. Ajajni giddu galeessaa USA agarsiisa humna waraanaa dinqisiisaa jedhee mirkaneesseera. Opereeshinii kanaaf miseensota loltoota lafoo 15,000 dooniiwwan balleessan hedduu fi xiyyaaronni waraanaa 100 ol ta'an akka qophaa'anis himeera. Doonaald Tiraamp loltoonni isaanii haleellaa Iraan irraa dhufuu danda'uuf hatattamaan deebii cimaa akka kennanis ajajuu beeksisaniiru. Iraan gama isheen Tiraamp gocha isaan irraa yoo of qusachuu baatan halkan kana waraanni guutuun akka jalqabu akeekkachiisteetti. Deebiin Iraan irraa kenname mormii caalu ta'eera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa ergaa kallattiin Tiraampiif kenneen waraana mo'achuu hin dandeenye yookiin walii galtee badaa isiniif liqinfamuu hin dandeenye keessaa tokko filachuu qabdu jedheera. Seera baastonni olaanoon Iraan ibsa kennaniin dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gara Istireet oof Hormuuzitti yoo dhiyaatan dhukaasa dhaabuun akka cabe guutumatti kan cabsuudha jechuun himaniiru. Galoon galaana Pershiyaa maxxansa miidiyaa hawaasaa Tiraamp maxxansaniin akka hin bulfamnes akeekkachiisaniiru. Tiraamp yeroo wal fakkaatutti yaadni nagaa Iraan amma dhiyeessite fudhataman qabu jechuun miidiyaalee Israa'elitti himaniiru. Sirnichi gocha isaa kanaaf ammallee gatii guddaa kaffaluuf dhiyaateera jechuunis hubachiisaniiru. Dhukaasa dhaabuu dadhabaan eebila 8 Ameerikaa fi Iraan gidduutti godhame caccabuun addunyaa waraana walii galaarra dhaabbatteetti. Wiirtuun ajaja waraanaa Teheraan dambalii rifaa isaa erguu hordofuun ganamaarraa bishaan galoo galaana Pershiyaa gara gammoojjii du'aatti jijjiirameera. Sararri diimaa fi bilisummaan piroojeektii Tiraamp sibiila hamaa Iraan walii wal argeera. Muddamni kun kan dhufe erga Doonaald Tiraamp uggura Iraan Istireet oof Hormuuz irraa keesse humnaan cabsuuf labsii labsanii booda yoo ta'u, kunis opereeshinii waraanaa Ameerikaa ija jabinaan uggura Istireet oof Hormuuz cabsuuf qophaa'edha. Har'arraa eegalee dooniiwwan Ameerikaa misaayila balleessaniif xiyyaaronni waraana 100 ol ta'an dooniiwwan daldalaa Istireet oof Hormuuz keessa dabarsuuf hojii eegalaniiru.
Deebiin battalaa Iraan kennite akka qilleensaa dhagahameera. Durataan nageenya biyyaalessaa Iraan Ibraahim Aziizii sochii Ameerikaan gara daandii bishaanii gootu kamiyyuu kallattiin dhukaasa cabsuu akka ta'e labsaniiru. Aziiziin hooggansi Strait of Hormuz maxxansa miidiyaa hawaasaa osoo hin taane humna dhugaa lafa jiruun bula jechuun akeekkachiisaniiru. Ameerikaan galaana kana seenuun ishee dhukaasa dhaabuu cabsuu waan ta'eef dirree waraanaa isa dhumaaf qophii keenya xumurreera jechuunis ibsaniiru. Kana cinaatti Koreen eegdota warraaqsaa haleellaa banuuf socho'uun isaa dhagahameera. Gabaasni naannichaa akka agarsiisutti Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa baatirii misaayila baalaastikii gara qarqara galaana Hormuzitti sochooseera. Ajajni waraanaa ciccimoon ergaa addunyaaf salphisu sochiin dhufaa jira, abiddis dhufaa jira jechuun beeksisaniiru. Odeeffannoon akka agarsiisutti kutaaleen humna galaanaa Koree eegdota warraaqsa Islaamaa doonii waraanaa Ameerikaa kamiyyuu kan ulaa abbaa biyyummaa qaxxaamurtu irratti haleellaa akka banu hayyamni kennameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp doonii fi loltoota keenya gara Strait of Hormuzitti fidaa jirra jechuun humni ergama namoomaa kana gidduu seenu yoo jiraate humna addunyaan argitee hin beeknetu isa mudata jedheera. Addunyaa bilisa baasuuf hayyama eenyuyyuu hin gaafannu jechuunis ibseera. Ajajaan sarara fuulduraa Koree eegdota warraaqsa Islaamaa gamasaan Ameerikaanonni affeerraa keenya malee balbala keenya keessa seenuu yoo dandeenya jedhanii yaadan qubni keenya furtuurra jira. Misaayilonni keenya taargeettii isaanii qabatanii cufanii jiru jechuun har'a galaanni warra daangaa hin kabajne ni liqimsa jechuun ibseera. Strait of Hormuz boba'aa addunyaa parsantaa 20 keessatti misaayilli jalqabaa har'a yoo dhukaafame diinagdeen addunyaa ol ka'uu qofa osoo hin taane ni caccabas jedhameera. Gama kaabaan dhukaasa dhaabuu sobaa jiraatus Israa'elii fi Hizboollaan waraana isaanii cimsaniiru. Hizboollaan diroonii ofiin of ajjeesuu fi misaayila ciccimoo fayyadamuun magaalota kaaba Israa'el irratti haleellaa qindoomina qabu 11 gadi gadhiiseera. Magaalaa Baayidaa bakka awwaalcha loltoota fi hidhannoo Israa'el ta'aniiru. Miidiyaaleen suuraa dooniiwwan hordoffii Israa'el keessa cuubaman kan agarsiisan yoo ta'u, kunis yeroo samiin abiddaan guutamu dhukaasa dhaabuu waraqaa irratti mallatteeffame homaa akka hin taane mirkaneesseera. Bahii giddu galeessaa yeroo gubattu Raashaa fi Awurooppaa gidduutti muddamni dhalateera. Raashaa sochii balaafamaa neetoon galaana Baaltik keessatti taasisaa jiru hatattamaan akka dhaabu akeekkachiiste. Mooskoon sochii waraanni neetoo loojikii waraana Raashaa hidhuuf taasisu akka hin obsine akeekkachiisteetti. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Raashaa Aleksaandar Guriishiikoom jechoota ciccimoo fayyadamuun ibsa kennaniiru. Neetoon tapha balaa gaaddidduu niikularaa taphachaa jira jechuun Raashaan dursitee neetoo rukutuuf karoora akka hin qabne ibsuun yaa ta'u malee rafaa kan jirre yaadachiisaniiru. Gama biraan pirezidaantiin Kuubaa Maaguweel Diyaas akeekkachiisa cimaa Ameerikaaf kennaniiru. Waashingteen sirna faashistii dhiiga Kuubaa dhangalaasuuf sababa barbaaddu jechuun himataniiru. Dhiyeenya kana yeroo Ameerikaan Venezuelaa weerartee turteetti loltoonni Kuubaa humna addaa Ameerikaa daqiiqaa 45f si olitti akka dabalan yaadachiisuun kunis meeshaaleen tapha teekinooloojii olaanaa qaban onnee dhugaa mo'uu akka hin dandeenye kan mirkaneessudha jechuun ibsaniiru. Pirezidaantichi dabaluun nuti waraanaan barbaannu nu garuu sodaannus jedheera. USA lubbuu keenya bitachuu waan hin dandeenyeef balaanuun jetti jechuun yoo gara keenya dhufan galaana Karabiyaanii abiddaan daffuu argatu jechuunis ibsaniiru.